Aye, obsi mucatti wanti dubbadhu bifama wanti jenna. Assalamualaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Kadir keenya yaada keellee dhaggeeffadhee jira. Maashaallah tabaarakallah baay'ee tokko natti tolee jira. Kanaaf seene yaada dabarfachuu barbaadu. Namni akkanatti walii galtanii agartee yaada keessan karaa sirriitan saba keessaniif yoo ibsitanii namni kamiyyuu isin bira dhaabachuu danda'a. Sigalee namni jibba keessaniif isinirraa waa dubbatullee hin jiru. Tokkummaa keessan barbaada akkuma isin adda baatan hin barbaanne jaalaluma garaa namni jibba keessan keessattuu ijoolleessi kanneen deebiin akka baasee jibbaa isaaniitiif waa haasa'u tokkollee hin jiru. Akkasitti illee hin fudhatinaa namni yoo waan tokko caafii qabate ashandaa godhatee namarraa haasa'uu barbaada malee namni jibba keessaniif haasa'u bikoos hin jiru. Dhugaa dubbachuuf har'ammoo hedduu takkaan gammadee anaasaa kan kee kanarraa hedduu tokko natti tolte illee maaliif jennaan namni yaada ofii karaa sirriitiin akkanatti ibsachuun waan bareeda jedhee yaada. Kanaaf rabbiin isin tokkomsuu rabbi waliigaltee isiniif haa kennu. Jaalalatee tana addunyaallee kanallee rabbi isin haa godhu. Waan jiruun isin bira jirraa isin gargaaraa jabaadha. Kallattii kana yoo deemtan isinirraa bareeda malee namni akkaataa waliin jiraatu asirra gabbahee isinillee ta'ee walirraa haasa'uun hin barbaachisu. Kanaafuu nuti waliin isin jaalannaa wajjin isin jaalannaa akkanatti yoo deemte karaa sirriirra jirtaa jabaadhu. Rabbi isin haa tokkomsuu isiniin jedha keessumaayyuu ijoollee siqqooman dawwari giragirii jaallannu jechuudha narraallee kaasee eessa jirtarree meeqoota. Naafi fooloo walirraa qabnaa keessan si dubbisaa naa deebisi. Warra kaawwaniitiifis jechuudha. Warri dhufanii harargee dubbisi harargee akkas godhe jettanis warri arsii arrabsi jettanis kuni maaliif barbaachisa? Arsiif harargeen bar warra tiktook irra jiru kanneen mitana durallee isin himee jira. Ani harargee afaan ittiin dubbadhu sin qabu an guyyaa takka nama biraa harargee afaan baasuu dhiisi an shamara harargeetiin dhiira harargee arrabsee illee hin beeku jechuudha. Kanaafuu wanna hin taane harargee arsii jettanii addan qoodina. Asumarratti haasawaa malee waan biyyaa arsiif harargee wanna walitti fiddanii asirratti xiqqeessitan takka illee hin jiru. Kanuma isiniin jechuu barbaadan. Uummata kabajaa qabu lameen asirra fiddanii maqaa ofii guddaa san gad xiqqeessitanii as jalatti hin haasa'inaani. Dhimma kiyyaaf dhimma isaa yoo ta'e akkasitti mataa kiyya maqaa kiyyaa fi maqaa isaa bichaan haasa'a. Arsiif harargee jettanii hin haasa'inaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Waalaikum salaam. Namoonni kun yaada kee bareedaadha. Yaada dhugaa jiru dubbatteenaa fi inni guddaan beektaa kaawwan namni dubbateeyyuu uummanni gurbaan dubbatee asii beesuu yaada guddaa dubbatee jira. Namni keenya wanti isaan beekuu qaban isinis wanti beekuu qabdan isin wanti arsiif harargee uummata akka namni beektaa akkasii jibbuuf as jaalatuuf homaa obbolummaa walitti qabna malee homaa wanti niin jedhu beektani namni ka arsiillee arrabsu ka harargeenis wal arrabsitu isin lamaan sababeeffateeti inni guddaan isin galee sababa godhee wal arrabsa warra dhimma arrabsuu qabuuti. Inni yoo danda'ame akka obboleettii akka nama tokkooti akka isin jiru dhimma keessanii yoo danda'ame miidiyaa akka dhufne ka itti aanuun ani akka achi ilaalutti kadiiri nama afaaniin waa jedha malee badoomaaf namni ilmi namaa amalli ilma namaa kamuu akka qubni keenya shanan wal caalutti ilmi namaa wal caalu. Amalli ilma namaallee rabbuma namaa kenna. Namni kun afaanii waa jarjara malee afaanii waa jedha malee sharrii namaa qabu. Akkas xayyibaati yaa amma alaa namni kun hin beekan Khadiir naafin akkamii hojii turte Khadiirin afaa isaa beekan malee garaa isaa hin beekan. Garuu an hojii jiraadhee waan argeef garaa isaa waggaa lamaami waggaa 12 isaa waggaa 22 hojii jiraachuu danda'a. Maaliif afaani malee garaa isaa maal akka ta'e waan beekuuf callisee waan hunda obseetiin hin jiraadha. Kanaaf kanallee akkasitti beeka. Itti fufi haasawa kan kee. Gaakeeti namni beektaa namni waa hubatu nu hubata. Namni afaanii waa jedhu kun afaan garuu Khadiir wanti beekuu qabu ilmi namaa kun afaan namaa laala Khadiir. Wallaahi keessattuu Oromoon ta'enna afaan namaa laalti laal. Jecha ati amma reef fincatti namni Oromoo yoo isii jaalatan as fidaa jette kana yoo na kaameraan waraabbattee laal tawaasiin kun waraabbattee kaameraa si jala teettee miidiyaa irra gadhiisuuf deemti.
Sigalee ati miskiinummaaf na gargaara siin jenne tana Oromoon warri as teettanii kaameraa bantanii dhageeffatan.